biyya keessaa fi biyya alaateettanii OMN kan daawwataa jirtan dabaree oduu irra geenne irraa oduun isinitti maansara isabaatiin. Dokumentariin fiilmii gootummaa artist Haacaaluu Hundeessaa yaadachiisuu fi seenaa isaa dhalootaaf dabarsuu hojjetame uummataaf dhiyaachuuf akka jiru ibsame. Yaadannoo waggaa lammaffaa artist Haacaaluu Hundeessaa sababeeffatee kan qophaa'e fiilmiin dokumentarii kun kutaalee hawaasaa diiyaaspooraa Ameerikaa adda addaa hirmaachisuun guyyaa 3 booda gadhiifamuuf akka jiraatu himame. Xiyyeeffannoon dokumentarichaa wareegama Haacaaluun ummata isaaf baasee akkaataa inni itti gaafii ummata isaa addunyatti beeksisee akkasumas Haacaaluun gaafilee bu'uura ummata Oromoo akkamitti akka ilaalu kan xiinxalluudha jedhameeti jira. Qopheessitoota fiilmii dokumentarichaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Awwalaloo OMN itti akka himanitti namoonni dhuunfaa Haacaaluu waliin hariiroo qaban namoonni hojiiwwan isaa irratti qorannoo geggeessaa turanii fi qaamoleen garaagaraa dokumentaricha keessatti hirmaachifamanii jiru. Dokumentariin kun afaan Oromoo fi afaan Ingiliffaan qophaa'u ibsuun yeroo ammaa kanatti hojjetame xumuramuu isaa OMN itti himanii jiru. Dr. Awwal Haacaaluu yeroo uummataa baay'ee murteessaa ta'etti riiqicha saba guutuu walitti fidu ta'uun tajaajilaa akka ture himanii kana gochuun wareegama guddaa akka baasu isa taasisee jira jedhanii jiru. Miseensa gumii sababaa kan ta'an obbo Amaan Filee guyyaa kaleessaa dabbiidhaa waggaa 10 manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha kibbaa itti murteesse mormuun mana murtii waliigalaa federaalaatti oliyyannoo dhiyeeffate. Oliyyannoo karaa bukaattoo isaaniitiin mana murtii waliigalaa federaalaaf dhiyeeffatan kanaan yakki ittiin himataman isaan adabsiisuuf bu'uura seeraa akka hin qabnee fi kana dura dhimmicha ilaalchisuun akka waliigalaatti mootummaan abaa'uuf dhiifama taasisee fi akka ture kan ibsu ta'uusaa bukaattonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tolamaariyaam Magarsaa himaniiti jiru. Gabaasa dabalataa Muhammad Fantaalee akka itti aanutti dhiyeessa. Himatni shororkeessummaa obbo Amaan Fileetti himataman gochaawwan bara 2018 dura raawwatamanii yoo ta'u, himanni kun utuu yakka isaan adabsiisu ta'ellee erga ABO irraa labsiin shororkeessummaa haqamee gara Oromiyaatti akka deebi'u taasifamee as kan isaan himachiisuun turre kan jedhan Abukaatonni hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Tolamaariyaam Magarsaa haa ta'u malee manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha kibbaa bu'uura seeraa cabsuun sagalee caalmaan hidhaa waggaa 10tti murteessuusaa yaadachiisu. Addumatti immoo adda bilisummaa Oromootii fi mootummaan waliigaltee raawwataniin adda bilisummaa wajjin ta'uudhaan akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 2011 gara biyyaatti kan deebi'e yoo ta'u, erga gara biyyaatti deebi'ee boodallee mootummaa naannoo Oromiyaatiin leenjiin haaromsaa jedhamu giddugala leenjii Xollaayitti naaf laatame sanallee hordofuudhaan hanganumaatti xumuruu kootiifis waan kanaan dura tureefis dhiifamni kan naaf ta'e ta'uusaa immoo waraqaan ragaa naaf laatameera. Kanaaf iyyuu dhimma kana hin raawwanne malee utuu dhimma kana raawwadheera jedhameellee ittiin himatamuun narra hin jiru, ittiinis gaafatamuun narra hin jiru, dhiifamni naaf godhameera. Kun immoo labsii dhiifamaa kanaan dura bara 2010 ba'een illee kan deeggaramu waan ta'eef gaafatamuun narra hin jiru kan jedhu ture falmiin isaanii inni guddaan gaamanni murtii jalaa dhimma kana irratti falmiin geggeessaa tureera. Ragaan abbaa dangaas dhaga'ameera. Sana booda ragaan itti isaallee dhiyaatanii akka dhaga'aman godhameera. Haa ta'utii dhuma irratti waxabajjii 27 bara 2014 kana jechuudha lakkoofsa biyya kanaatti manni murtii waliigala Oromiyaa kan adda addaa kibbaa sun sagalee caalmaadhaan obbo Amaan Filee gocha kanaan dura raawwatameera jedhamu kanatti gaafatamummaa qabu balleessaadha jedhee hidhaa umrii manni hidhaa waggaa 10 akka itti murtaa'u godheera jechuudha. Obbo Amaan Filee kana duram yeroo adda addaatti mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha kibbaatti dhihaachuun himanni isaanitti baname kun dogoggora ta'uu fi erga karaa nagaa akka qabsaa'aniif gara Oromiyaatti deebi'anii as gocha waggoota 6 fi 7 dura raawwatameen qondaalotas ta'ee dhaabni ABO hanga ammaatti himatame waan hin jirreef anis erga maqaa dhiifamaatiin dhaaba kiyya waliin Oromiyaatti deebi'ee ittiin himatamuun narra hin jiru jechuun yaada isaanii dhiheeffachaa akka turan abukaatoon isaanii kun himanii jiru. Haa ta'u malee manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha kibbaa yaada isaanii kuffisuun oolmaa waxabajjii gaafa 27 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ooleen obbo Amaan Fileetti hidhaa waggaa 10 murteessuun isaanii yaadatama. Adabbiin hidhaa waggaa 10 manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha kibbaa waxabajjii 27 bara 2014 isaanitti murteesse bu'uura seeraa kan hin qabnee fi haqa kan gidduu galeeffate ta'uu dhabuu isaan cinatti keeyyanni labsii shororkeessummaa isaan ittiin himatamanilleen haqamee jiraachuu abukaatuu fi gorsaan seeraa obbo Tolamaariyaam Magarsaa himanii jiru. Bu'uura seeraatiin labsiin
bara shororkeessummaa lakkoofsa 652 muraa 2001 jedhamu haqameera. Haa ta'uutii garuu bu'uura seeraatiin gochaan kanaan dura yeroo labsiin sun hojiirra ture irratti raawwatame kan labsii sanaan haguugamu yoo jiraate jedhe labsiin sun immoo labsii amma hojiirra jiru kanaa wajjin wal qabatee gaafa ilaalamu ni fayyadaaf yoo ta'e jedhe yookaan immoo himatamaadhaaf ni fayyada yoo ta'e yookaan immoo miidhaa addaa irraan hin ga'u yoo ta'e jedhe labsii sanaan akka ilaalamuu danda'u kun rogummaa seeraa kan qabudha. Gama kanaatiin wajjin wal qabatee gama labsii haqamuu fi haqamuu dhabuu wajjin wal qabatee falmiin ka'u baay'ee rakkoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu maalinni amma falmiin inni guddaan yakki raawwatameera jedhamaa jiru kun yeroo mootummaan dhiifama isiniif godhameera jedhame sana dura kan raawwatamedha. Yakki kanaan dura raawwatame hundumtiyyuu dhiifama isiniif godhameera jedhamee mootummaadhaan labsiin ta'ee. Miseensa kora sabaa adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'an obbo Amaan waggaa 2 dura hoogganaa olaanaa ABO obbo Abdii Raggaasaa dubbisuuf gara mana hidhaa Burraayyuu yeroo dhaqanitti achumaan kan qabaman turan. Ergasiis gara Booranaatti geeffamuun qajeelcha poolisiitti hidhamaa erga turanii boodam waggaa 1 dura gara magaalaa Shaashamannee geeffamuun hanga yoonaa achitti hidhamanii jiru. Maatiin obbo Amaan sababa mootummaan nama kana ukkaamse caalaa sababa maatirraa fageeffamanii Booranaa fi Shaashamanneetti hidhamaniif gaaffii isaanitti uumuu yeroo adda addaatti Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himaa turaniiru. Obbo Talamaaram Magarsaa murtii mana murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha kibbaan kenname kana mormuun oliyyannoo gara mana murtii waliigala federaalaatti akka fudhatan ibsuun manni murtii waliigalaa federaalaas oliyyannoo kana ilaaluun murtii kennuuf onkoloolessa 11 bara 2015 beellama bulfachuusaa himu. Ijoon oliyyata isaanii inni guddaan isuma kanarratti kan hundaa'u ta'a jechuudha. Falmii jalatti ani dhimma dhiifamaatii wajjin wal qabatee geggeessaa ture manni murtii sagalee caalmaadhaan jala darbee balleessaadhaan jechuun isaa sirrii miti bu'uura seeraa hin qabu. Dogongora seeraatii kaayyoo waamichi nuuf godhameef kaayyoo dhiifama mootummaan godheera jedhu wajjinillee kan wal faalleessudha. Kana malee immoo dhaabota haala wal fakkaataadhaan adda bilisummaa Oromoo wajjin haala wal fakkaataadhaan mootummaa kana wajjin waliin mormaa turanis ta'ee namoota dhuunfaa haala wal fakkaatuun gara biyyaatti deebi'an keessatti hanga ammaatti odeeffannoon ani qabuuni yakka kanaan dura raawwatameera jedhamu yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhamu sanaan dura raawwataniin namni himatamee amma ammaatti itti gaafatame hin jiru. Kun immoo mirga walqixxummaa kan heera mootummaatiin naaf laatamillee kan faallessudha. Kanaafiyyuu guutummaan guutuutti manni murtii waliigala Oromiyaa natti murteessee dogongora seeraas ta'ee dogongora ragaa waan qabuufi kun naaf ilaalamuu qaba kan jedhuun oliyyanni dhiyaate isuma sanarratti kaleessallee kan falmii afaaniin geggeessaa ture jechuudha. Manni murtiis falmii kana dhaggeeffateera manni murtii waliigalaa kan federaalaa jechuudha. Falmii kana dhaggeeffateera falmii komii afaaniin dhiyaatee fi komii kanaan dura immoo barreeffamaan galeefillee hundumasaa akka qorateettidha kan dubbachaa turanii. Haa ta'uutii garuu ammatti falmiin kun yookaan falmiin dhiyaate yookaan komiin dhiyaate kun sirriidha yookaan sirrii miti isa jedhu qorannee har'a murteessuu hin dandeenyu waan ta'eef gara fuulduraatti qorannee murtii laanna kan jedhuuni lakkoofsa biyya kanaatiin onkololeessa 11 bara 2015tti beellamni qabameera jechuudha. Himannoon obbo Amaan Filetti baname kun taatee bara 2018 dura raawwatame yoo ta'u otoo obbo Amaan Filee akka kana raawwataniiru ta'es mootummaan ABO irraa labsii shororkeessummaa haqee gara biyyaatti akka deebi'an bara 2018 waan taasiseef akkasumas ammoo obbo Amaan Filee ergasii humnoota mootummaatiin to'atamanii kaampii waraanaa Xollaa geeffamuun ji'ootaaf leenjii haaromsaa fudhatanii dhiifamni taasifamee fi jiraachaa waan turaniif murtiin kenname kun haqa kan dabseedhas jedhameera. Oduu biraatiin mootummaan biltsiginnaa duula duguggaa sanyii saba Oromoo irratti raawwataa jiru kan durii caalaa jabeessee itti fufee jira jedhu jiraattonni kutaalee Oromiyaa garaagaraatti waraanni biltsiginnaa namoota nagaa ajjeesuunis ibsameeti jira. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Asabii Qeellan Wallagga Aanaa Anfilloo fi Wallagga Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanatti ajjechaawwan suukaneessoon raawwatamanii jiru. Muhammad Faantaallee dabalata qaba.
Waraanni bilxiginnaa torbee dabreen hagayya 18 bara 2022 godina Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii gandam Abboonnoo jedhamu keessatti dargaggoota lama maqaan isaanii Lataa Abbayyaa fi Fedhasaa Badhaasaa jedhaman badii tokko malee rasaasan ajjeesan jedhu maddeen OMN'f yaada kennan. Aanuma kanam ganda Jaarsoo Daamotaa jedhamu keessatti hagayya 20 bara 2022 waraanni PP dargaggoo Biqilaa Waaggaarii jedhamu erga ajjeesanii boodam reeffasaa bineensa nyaachisuu jiraachuun himanii jiru. Almool fakkaatun maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun kan bobbaafaman waraanni bilxiginnaa hagayya 18 bara 2022 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Yeettii jedhamutti dargaggoo Mustafaa Qannoo jedhamuun rasaasatti roobsuun ajjeesuu jiraattotatu hime. Dargaggoonni waraana bilxiginnaatiin ajjeefaman kunneen namoota siyaasa keessaa qooda hin qabnee fi hawaasa keessatti jaallatamummaa guddaa qabanidha kan jedhan maddeen badii qabaatanii osoo hin taane maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhutti maxxansuun ajjeesanis jedhu. Godina Wallagga Lixaa aanaalee akka Beegii, Gullisoom, Yubdoom, Laaloo Assaabii fi kanneen biroo keessaa neetwoorkii balleessuun goolinsi cimaan waraana mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun ibsameera. Wallagga Lixaa aanaa Laaloo Assaabii ganda baadiyyaa Waragoo Arsammaa bakka addaa Gaakkoo jedhamu keessatti gaafa hagayyaa 19 bara 2022 namoonni nagaa 4 bakka tokkotti ajjeefamuu gabaafamee ture. Namoota ajjeefaman gidduutti daa'imman xixiqqoo fi dargaggoonni kan argaman yoo ta'u gandoota akkam Waragoo Arsammaa Kaalii fi Seenxaroo jedhaman keessatti ajjechawwan dabalataa danuun raawwatamanis sababaan dhabamuu neetwoorkiitiin odeeffannoon dhokachuutu himame. Odeessi birootiin godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti dargaggoo maqaan isaa Araarsaa Tashoomee jedhamu waraanni mootummaa guyyaa dheengaddaam hagayya 23 bara 2022 halkan keessaa tilmaaman naannoo sa'aatii 9 mana jireenyaa isaa keessatti ajjeesuun gadi baasanii naannoo hospitaalatti gatuu maddeen himan. Maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin humni waraana mootummaa garasitti bobbaafameen hawaasa nagayaa goolaa jiraachuu ibsuun dargaggoon kun sababa maaliitiif akka ajjeefame wanni hubatame hin jiru jedhan maddeen odeessa kan nuuf qoodan. Hagayya 20 bara 2022 godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Ammayyaatti dargaggoo Tafarraa Mi'eessaa jedhamu wayita inni maatii isaa dubbisuuf gara magaalaa Gindoo deemutti maatii isaa biraa qabuudhaan badii tokko malee rasaasan akka ajjeesan gabaasuun keenya ni yaadatama. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaan adeemsisuuf qophaa'aa turte fashala'aa jiraachuu xiinxaltoonni siyaasaa ibsu irratti argamu. TPLF mootummaan federaalaa haleellaa akka irratti bane yoo ibsu mootummaan ammoo himannaa kana dhara jechuun TPLF carraaqqii marii nagaa irraa baqachuuf taasisuudha jedheetii jira. BBC dabalatee maddeen garaagaraa wabeeffachuun gabaasa bal'aa qopheessineetii jira. Mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti mariin araaraa ni adeemsifama jedhamuun ji'oota 5f dhukaasni erga dhaabbatee booda hagayya 24 bara 2022 waraanni irra deebiin jalqabe. TPLF mootummaan federaalaa haleellaa akka irratti bane yoo ibsu mootummaan ammoo himannaa kana dhara jechuun TPLF carraaqqii marii nagaa irraa baqachuuf taasisuudha jedheetii jira. TPLF marichaaf haaldureewwan akka daangaa Tigraay lolaan duratti deebisuun deeggarsa namoomaa gahaa uummataaf dhaqqabsiisuu fi bu'uuraalee misoomaa humna ittisa Tigraay mariif dhiyeessuu dhabuufim yakka uummata irratti raawwatameef gaafatamne jiraachuu qaba jechuun kaa'e. Haaldureewwan kaayaman guutamuu dhabuufim qaamoleen lamaan wal amanuu dhabuun akkasuma waraana irratti gareen tokko injifachuu dhabuun marii araaraa yaadame akka gufatuuf sababa ta'ee jira jechuun xiinxaltoonni yaada kennu. Marii irratti bakka bu'oonni mootummaa biltsiginnaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin filataman torbaan darbe dhimma marichaa ilaalchisuun wixineen haaraan qophaa'ee wantoota 3 of keessaa qabaachuu ibsaniitii jiru. Kan jalqabaa mariin haalduree tokko malee torbaanota muraasa keessatti yaa jalqabu yoo jedhu kan itti aanu ammoo marichi yeroo jalqabutti dhukaasa dhaabuu irratti akka xiyyeeffatuuf adeemsa keessa ammoo mariin nageenyaa waaraa fiduun akka geggeeffamu jedha. Sadaffaan ammoo yaadni furmaataa dhiyeessan dhimmicha marii biyyaalessaatiin hiikuu kan jedhudha. Haa ta'u malee yaada koreen marii mootummaa federaalaa dhiyeesse adda bilisummaa uummata Tigraay fudhatama dhabsiise. Miseensi koree hojii raawwachiiftuuf dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa
ibsa koreen kun baase hordofee yaada fuula Tiwiitara isaa irratti barreessan. Koreen nagaa kan bulchiinsa Abiy Ahmad kun waan jiru wal keessa xaxuun hawaasa addunyaa gowwoomsuuf carraaqam kan biraa ammoo humnoonni mootummaa haleellaan irratti raawwataa jiru jechuun ibse. Tigraay keessatti tajaajilaawwan bilbilaam, telekoomii, geejjibaa fi bu'uuraalee misoomaa biroom erga addaan citanii bubbulee kan jiru yommuu ta'u TPLF tajaajilaawwan kunneen akka deebi'an barbaada jechuun ibsoota garaagaraa baasaatii ture. Mootummaan federaalaa ammoo gufuun guddaan hojjettoota hojii suphuu irratti bobba'an irratti haleellaa humnoota TPLFtiin raawwatamuudha jechuun himatus hoogganaan Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el nageenyi namoota hojii suphaaf deemanii ni eegama jechuun ibseetii ture. Dubbi himtuun waajjira muummee ministeera Billene Siyyoom ammoo hawaasni addunyaa TPLF mariidhaaf akka taa'uuf dhiibbaa taasisuu qaban jechuun gaafatte. Daayirektarri wiirtuu quuqama mirga namoomaa Itoophiyaa Yaared Hayilamaariyaam yaada BBC'f kennee yeroo baay'ee araarri kan jiraatu warri naamusa qaban lamaan yoo wal lolanidha. Warra wal mari'atan keessaa tokko karaa irraa maqnaan haaldureewwan kaa'aman guutaman sababa biraa barbaaduun rakkoon uumamuu isaa hin oolu jedhe. Xiinxallaan siyaasaa Afrikaa bahaa fi baha giddu galeessaa Abdurrahmaan Sa'iid qaamoleen lamaanuu waraana waggaa lama tureen booda hara galfatan malee qophii mariif ta'uu hin taasifne jechuun dubbata. Waraanichi moo'icha qaama tokkootiin waan hin xumuramneef dhiibbaa hawaasa addunyaa irraa cimaa dhufe hordofeem gara mariitti seenuuf murteessan malee jaallatanii kan itti seenanii miti jechuun qaamoleen lamaanuu qophii nagaaf qaban gaafii guddaa keessa jira jedhe. Profeesara Yuunivarsiitii Naayiroobii kan ta'an Piiter Kaagiwaanjaam yaada BBC'f kenneen rakkoon mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay jidduu jiru wal amanuu dhabuudhaan Abiy Ahmad aangoota waggoota 30 aangoo irra turaniin geggeessaa leenji'eedhaan qaamoleen lamaanuu wal amantaan gara waliigalteetti isaan fiduun uummachuuf yeroo isaan barbaachisa jedhe. Marii qaamota lamaan jidduutti adeemsifamuuf mootummaan federaalaa hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin ergamaa addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo jalatti adeemsifamuu qaba yoo jedhum adda bilisummaa uummata Tigraay ammoo hoogganummaa Keeniyaatiin adeemsifamuu qaba jechuun yaada dhiyeessaatii ture. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa ibsa dhiyeenya kennaniin waa'ee ergamaa addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo yoo ibsan Obasanjoo irraa rakkoo hin qabnu gahee gaarii osoo bahatanii ni gammadnaan garuu roodmaappii hin qaban jedheetii ture. Mootummaan federaalaa ammoo sababa biyyoonni lixam dhimma Itoophiyaa mootummaa Keeniyaa wajjin mari'ataniif Keeniyaa irraa amantummaa dhabuun gamtaan Afrikaa haa mariisisuun ejjennoo jedhu qabatee deemaatii jira. Haa ta'u malee waraanni sababa deeggarsa namoomaatiif dhaabbatee ture roobii kaleessaa irraa jalqabuu isaa miidiyaaleen gabaasuu irratti argamu. Waa'ee marii biyyaalessaa Itoophiyaa kana ilaalchisuun namoonni siyaasaa qondaalonni paartilee mormituu dhaabbilee waa'ee walitti bu'iinsaa irratti qorannoo geggeessan akkasuma hayyoonni garaagaraa mariin biyyaalessaa waraana bilisummaa Oromoo dabalatee qaamolee siyaasaa biyyattii keessa socho'an hundaan hammatuu qaba jechuun gaafataa turaniitii jiru. Ta'us mootummaan federaalaa TPLF qofa malee humnoota hafan kanneen akka waraana bilisummaa Oromoo, hidhattoota Beneshaangul Gumuz, waraana bilisummaa Gaambeellaa wajjin hin mari'adhu jechuun loluu irratti argama. Itoophiyaan nagaa kan argattu qawween osoo hin taane marii siyaasaa qaamota hunda hammateedhaan yaadni jedhu yaada furmaata rakkoo Itoophiyaatiif xiinxaltootaan dhiyaataa jirudha. Oduu biraatti yoo ceenu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gamtaan Afrikaa, gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaa waraana marsaa lammaffaaf kaaba Itoophiyaatti humnoota mootummaa federaalaa fi mootummaa Tigraay jidduutti ka'ee yaaddoo ibsaniitii jiru. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Gutaarees Itoophiyaatti waraanni itti fufuun nagaddisiisee jira. Atantamaan walitti dhukaasuun dhaabbachuu qaba jechuun gaafataniitii jiru. Itoophiyaatti waraanni itti fufuu isaatti akkaan naheeraa gaddeeraas waamichi koo inni guddaan mariin nagaa buusuu mootummaa fi TPLF akka itti fufuu akkasumas deeggarsi namoomaa kanneen isaan barbaachisu biraa akka ga'uu fi tajaajilli uummataa deebi'ee akka eegalu waamicha dhiyeessaa jedhaniitii jiru. I am deeply shocked and saddened by the news of the resumption of hostilities in Ethiopia. My strong appeal is for an immediate cessation of hostilities and for the resumption of peace talks. Durataan Komishinii Gamtaa Afrikaa Musaa Fakii waraana irra deebiin Itoophiyaa keessatti dhalatee yaaddoo ibsanii gareewwan wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabuun gara mariitti akka deeman jabeessanii gaafataniitii jiru.
Durataan kuni gamtaan Afrikaa deemsa siyaasaa waliigaltee dantaa biyyattiif ta'uu deeggaruun paartilee wajjin hojjechuu itti fufaa jedhaniiti jiru. Waraanni jalqabee atantamaan dhaabbatee qaamonni hunduu adeemsa marii araaraa irratti deebi'uu qabu jechuunis gaafataniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken ammoo waraana akka haaraatti jalqabee yaaddoo ibsanii qaamoleen lamaan walitti bu'iinsi dhaabbiin akka xumuramuuf tattaaffii nageenyaa taasisuu qabu jechuun yaamicha dhiyeessaniiti jiru. Dhukaasa dhaabuun ji'oota 5 hojiirra oolee lubbuu hedduu akka baraaree fi gargaarsa jiraattota kumaataman lakkaa'amaniif akka qaqqabu taasisuu Antoonii Bilinken eeraniiti jiru. Waraanni qocoloo fi gamaa fi gamanaa dubbii ammeessuun fooyya'insa ture deebisee yaaddoo keessa galchus himaniiti jiru. Dabalataanis nageenya waloo fi badhaadhina lammiilee Itoophiyaa hunda akka dhufu adeemsi siyaasaa hunda hirmaachisee akka uumamuuf carraaqqii taasifamu tursiisuu mala yaaddoo jedhus Ameerikaan ibsiteeti jirti. Gama biraan gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa olaanaa poolisii dhimma alaa fi nageenyaa akkasumas itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Joosef Booreel waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalee marii nagaa eegalametti dukkana kan uwwisuudha jedhan. Joosef Booreel kana kan jedhan fuula Tiwiitara isaanii irratti ergaa barreessaniini. Geggeessitoonni mootummaa fi TPLF waraanni kun kana caalaa osoo hin hammaatiin akka dhaabaniif gaafataniiti jiru. Yeroon isaa mariin kan itti adeemsifamuudha jedhan Joosef Booreel. Oduu xumuraatiin biiroon qindeessaa deeggarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ochaan Itoophiyaatti namoonni miiliyoona takka tuqaa 7 ta'an balaa roobaatiin miidhamuu danda'u jedhe. Itoophiyaa bakkeewwan tokko tokkotti sababa rooba cimaatiin torbeewwan dhufan keessa balaan lolaa bishaanii muudachuu kan danda'u yoo ta'u namoota 400,000 ol ta'an yaaddoo buqqa'uuf saaxilaman dabalatee namoonni miiliyoona takka tuqaa 7 ol ta'an miidhamuu hin oolan tilmaamne jedhu kennameeti jira. Naannoo Gaambeellaatti sababa rooba cimaatiin balaa lolaa aanaalee naannichaa 8 keessatti muudateen jiraattonni 74,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'u waajjirri kominikeeshinii naannichaa gabaaseeti jira. Gabaasni waajjira qindeessaa deeggarsa namoomaa biyyoota gamtoomanii Ochaan Itoophiyaan hongee hamaa waggoota 40 muudatee hin beekne keessa jiraachuu seereeti jira. Kunis hanqinni nyaataa hammaataa dhufuun namoonni gara miiliyoona 17 ta'an amma gargaarsaaf saaxileera. Beeyladoonni miiliyoona 3.5 ol ta'an ammoo du'anii jiru jedhe. Itoophiyaatti bara kana namoonni miiliyoona 24 ol ta'an gargaarsa namoomaa kan argatan yoo ta'u isaan keessaa namoonni miiliyoona 20 ol ta'an gargaarsa nyaataa, namoonni miiliyoona 3 ol ta'an gargaarsa qonnaa, miiliyoona 3 ol ammoo tajaajila bishaanii fi meeshaalee qulqullinaa argachuunis himameeti jira. Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun galgala kanaaf qabannee kana fakkaata turtii gaarii.